amma garuu Dhiisuu? shakkaa jiran. Maal jedha seeti? Hin barbaadu dhaabachuu. Maal ijoollee harkaan qabu miillaan dhiitaman. Cabsaa yaabdanii seentanii maal fila. Yaabee ma dhiitaa ijoollee? Cabsi sumas yaabee. Rukutaan jiraanii. Kottu irruma bayi dhagaa dhabdeeti. Dhagaa dhabdanii. Dhagaa ooltanii. Nagaa maalan qaba na falan. Micoo wanno manni kiraa. Manni kiraa ni jira. Barbaadi ka mana kiraa iddoo barbaaddeeti. Asii barbaaddaani meerri mana kiraa jira jedhee baaseen. Ollaa gaafannan obbo Raggaasan. Ay obbo Raggaasan. Manuma gannatuma seentan nuun jedhan. Warri durii waa'ee koo xurumbaan afuufaa jiru. Maal jirumtu xurumbaadha. Wannoon seennitu manicha laallu. Mana hin qabuun jedhe ani mana kiraa. Maal? Isin barbaanne waan ta'eef mana Hin jiru. Amajji. isa duraa akkam godhu. Mana kiraa hin qabu ani. Qabdaan ana moosintu beeka. Ni tanan dura kiraa meeqa kafalchiistu warra keechaa. Isa qorachuu dhufte. Natti mimee anuma siin jedhe. Mana kiraa hin qabu. Warri kanaan dura kireeffachiste meeqa kafalchiiste? 3,000. Kumni sadii qarshiidha. Qarshiidha kumti sadii. Dhibba shaa argachaa. Shaniin kaffallaa nuti nu seensisa. Akkasii. Deemni nu gee. Manni illee hin jiru mana fincaanii tokko turte. Intaa manni fincaanii caal jedhame ati maal suuqa intaa manni fincaanii kanuma nuti laaboraatoorii keessatti joorruuf maalidha mana fincaanii uulle nama dhufe. Akkasii. Seenaa labbee. Anan jedhu hiriyaan kee kun nagummaa qabaayii. Maal nagaa qaba? Maal immoo akka aduun saafame akkasuma irraa keessaa godhata maal? Jedhiin aduun saafaa jedhiin. Jedhiin aduma saafaa. Jedhiin naan jette yaadde. Jedhiin jedhaani dhiifama. Natu jedhaani? Anatu jedhaani. Jechuun isintu jedhaani. Mee ulaa mana balaalaa bayi mi'a. Bahu. Bayi. Maal hin seenuudhis. Mana kanaan dura kireeffattamme meeqaan kireeffattan? Mana kanaan dura qarshii kun. Maaf baatan? Mana kiraa duraa inni dhugeetuma duratti kanaaf baanu. Kanaaf dhugaatii baay'isaa hamman baatu kaasee. Kaasii numa baatu. Akka sirreeffata qaamaan. Akkamitti baana hin baatu kannaan jallee osoo hin seeniin. Nama hin kireessu manii nama dhuguu hin kireessu. Maali jechuun oolan jedhe aannan dhuguutu jira, shaayee dhuguutu jira, buna dhuguutu jira, bishaan dhuguutu jira. Ispiraayitii mirindaa beektu isin kana isin caalaan beeku waan dhugamu kana baay'uma beektu. Niin beeka biriindattiin immoo maayim. Akkamitti isinitti haasa'u? Aannan reeti maal natti mi'aa. Kitaaba tokko irratti maal jedhe seetan kana muka fannisine dubbisa wanti Aristootiltu barreesse bara 19 akka narraa cufiin jedhe narraa cufii walmaa 950 barraa'e akkana jedha nama dhakaa irratti dhakaa gurraacha irratti maal waa'ee baasaa jedha maal hojiitti na tareeda silaa bishaan ofiimoo asiitiin dhagaa gurraacha jala dhaquu dhuftanii mana akkattuu natti lakkaa'ee bishaan na rakkisaa jira. Maal dhagaan gurraachi sinu jechuun wanti achi si dhaabadhu mee afaan naan jettu. Tole amala akkanaa kan bareera. Amma mee mucaan sun garam wali. Mee dhaqii ilaali manicha keessa boolicha fixee. Gara mana fincaanitii bitan gool. Ilaali. Garam dhaqee. Ilaali. Hai,